Sagalee gabaabaa afaan Oromoo waliin barachuun keenya qubeewwan kanaan itti fufee jira. Qubeewwan kun dubbachiiftuu waliin ta'uun sagalee isaan uummatan tokko tokkoon waliin baranna. Dubbifamaan tokkichi dubbachiiftuu afaan Oromoo shanan waliin ta'uun sagalee shan uummataniitu jiru. Sagaloota kanaa isiniif haa dubbisuu hanga xumuraatti qalbiin na caqasa. Ma, mee, mi, mo, mu, na, ne, ni, no, nu. Bakka kanatti immoo kan isin argitanii jirtanii sagaloonni kun walitti qindaa'uudhaanii jechoota nuutii kennanii jiru. Jechoota kana immoo mee sagaloota kana tartiibaan dubbisuun jechi kun maal akka inni jedhamu waliin ilaallaa jechuudha. Na, mana, lammaffaan numa, sadaffaa nama, afuraffaan mame jennee dubbisnaa jechuudha. Sagaloota kana immoo walitti qindeessinee jecha barreessuus dubbisuus ni dandeenya jechuudha. Namoonni onlaayinii barachuuf barbaadan Duwwaa 955566475 jechuun gama iimoo waasaappii fi teelegiraamii irraan nu dubbisuu dandeessu. Pa, pe, pi, po, pu, qa, qe, qi, qo, qu, ra, re, ri, ru. Mee walitti qindoomina sagalee kanaa immoo tokko tokkoon mee haa ilaallu. Jecha jalqabaa kanaa jalqaba irratti haa ilaallu. Raqa. Lammaffaan qare. Sadaffaa qara. Afuraffaan qore. Sa, se, si, so, su, ta, te, ti, to, tu, va, ve, vi, vo, vu. Qindoomina sagalee kanaa immoo haa ilaallu. Tokkoffaan tasa. Lammaffaa ture. Sadaffaa situ. Afuraffaa suma. Wa, we, wi, wo,
wuu, wuu, xaa, xaa, xee, xee, xii, xii, xoo, xoo, xuu, xuu, yaa, yaa, yee, yee, yii, yii, yoo, yoo, yuu, yuu, za, za, zee, zee, zii, zii, zoo, zoo, zuu, zuu. Sagaloota gabaabaa afaan Oromoo hunda isaaniiyyuu qubee qeenxeedhaan waliin ilaalleetu jirra. Itti aansuun kan nuti waliin ilaallu jechoota sagalee gabaabaa qaban muraasa sagaloota kana fayyadamuun dubbisuu dandeenyeerra moo hin dandeenye kan jedhu kan ittiin of madaaltan ishee kana isiniif kenneen jira. Jalqaba viidiyoo kana irratti qabuudhaan erga ofii keessaniitii yeroo bal'aa fudhattanii dubbistaniitii booda kan ani dubbise wajjiniin akka inni wal fakkaatu wal bira qabdanii yeroo itti ilaallattan ta'a jechuudha. Soba, soba, tasa, tasa, bara, bara, qoma, qoma, ture, ture, rafe, rafe, nuyi, nuyi, sila, sila, tuqe, tuqe, quba, quba, natu, natu, muge, muge, kute, kute, tume, tume, lixe, lixe. Kan bakka kanatti jiran immoo xiqqoo ishii dheeratanii jiru. Sagalee sadi kan isaan qabanii rakkoo hin qabu. Sagalootuma sadan kana tartiiba isaaniitiin dubbisnaa jechuudha. Gaa, naa, ma, ganama, ganama. Lammaffaan boo, soo, na, bosona, bosona. Sadaffaan saa, baa, ba, sababa, sababa. Barnoota keenya har'aa keessatti sagalee qofa osoo hin taane sagalee walitti qindaa'es dubbisuu waliin ilaalleerra. Kana booda sagalees ta'ee jechoota sagalee gabaabaa qaban dubbisuun isinitti ulfaachuu hin qabu. Wanti isiniif hin hubatamne yoo jiraate irra deebitanii qalbii guutuun ilaaluun dirqama isinitti ta'a. Namoonni onlaayinii barachuu barbaadan Duwwaa 915556475 jechuun Imo, WhatsApp fi Telegiraamii irraan na dubbisaa. Mana kana sabiskiraayib taasisuu keessan mirkaneeffachuun bahaa isiniin jennaa. Torban barnoota haaraatiin hanga walitti deebinutti nagaan nuuf tura.